Wabonzoonni kibbaa Cibraan soddama boroo diina haleeluudhaan dishqaa irraa hiike godina Gujii Bahaa keessatti har'a ganama hagayya 26 bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa haleellaa aanaa bulbulii fi malkaa gubaa jidduutti humna weerartuu Abiyyi Ahmad irratti baneen loltoota PP hedduu ajjeesee garii madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kana irratti tarkaanfii ilaaleessaa waraana bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota PP 84 ajjeesuudhaan 50 takka madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee dishqaa fi bireenii dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Magaalaa Maqalee keessatti haleellaa qilleensaan raawwatame hordofee mootummaan ibsa baaseen naannoleen adda bahan irratti haleellaan akka gaggeeffamu beeksisee jira. Miidiyaan naannoo Tigraay TV suuraa gamoowwan diigamanii kan agarsiise yoo ta'u, haleellaa qilleensaa kanarraan kan namoonni nagaa ajjeefamus gabaasee jira. Haleellaa qilleensaa kun dhaga'amu sa'aa tokko booda ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen naannolee filataman irratti haleellaan akka raawwatamu beeksisee jira. Lammiilee naannoo Tigraay keessa jiraatan keessummaa bakka kuusaa meeshaa waraanaa fi buufataalee leenjii waraanaa jirtan naannolee kanaa akka of fageessitan jechuudhaan akeekkachiisa baasee jira. Televezyiiniin Tigraay naannoo Tigraay keessatti argamu haleellaan qilleensaa kun jimmata guyyaa har'aan tanaa sa'aatii 6:40 irratti kutaa magaalaa Maqalee naannoo Sameen Kifla Katamaa jedhamtutti bakka oolmaa daa'immanitti raawwatamee jira jechuudhaan gabaase. Haleellaan amma mudate kun waraanni gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf jecha dhukaasa dhaabuu labsamee hordofee ji'oota 5 tasgabbaa'aa ture. Baan kana keessa deebi'ee jalqabe kun hammaachuu isaa agarsiisa. Mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen haal duree malee mari'achuuf ejjennoo mootummaa qabatee akkuma eeggametti ta'ee qaama farra nageenyaa kanaaf galtee waraanaa ta'an irratti haleellaa xiyyeeffate itti fufa jedhee jira. Kaaba Itoophiyaa bakkeewwan naannoolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar waliin waldaangeessan irrattis walitti bu'iinsi akka haaraatti jalqabame kun guyyaa 3ffaa isaa keessa jira. Hanga ammaatti garuu waa'ee waraana bakkeewwan sana jiru odeeffannoon qaamolee lamaan irraa bahu hin jiru. Hawaasni idil addunyaa waraana kaaba biyyattii gaggeeffamaa jiruuf furuudhaaf filannoo nagaa mootummaan Itoophiyaa filate deeggaruu qaba jechuudhaan waajjirri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaadhaa gabaase. Gareen TPLF waraana malee jiraachuu hin dandeenye karra nagayaaf baname hunda cufaa jira jechuudhaan waajjirri kun ibsa jimmata hagayya 26 bara 2022 baaseen ibsee jira. Walitti bu'iinsa kana abbaan dura jalqabe inni tokko isa kaan himachaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbileen idil addunyaa fi mootummoonni humnoonni TPLF fi mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa kana dhaabbanni mariif akka ta'aniif waamicha dhiyeessaa jiru. Jimmata har'aan tanaa ganama bilbilli kan addaan cite ta'us namoonni garaagaraa ganama maatii isaaniitti bilbilanii argachuu danda'an akka ibsanitti bakkeewwan qobboo irraa fagaatanii jiranitti halkan dhukaasni meeshaa gurguddaadhaan dhaga'amaa turee jira jedhan. Warri bakkeewwan dhukaasni meeshaaleen gurguddaan itti dhaga'amu jiraatan gadhiisanii bahuudhaaf kan jaalan ta'us bulchiinsi bakka sana hojii tasgabbeessuu hojjechaa jira jechuudhaan dabalanii ibsanii jiru. Akkuma kanaan aanaa raayyaa qobbootti uummanni naannawa isaa dammaqee akka eeggatuuf itti himaa jiraachuu ibsan. TPLF waraanaa qophaa'aa akka turtee fi marii irraa fagaachuuf sababa barbaadaa turte kan jedhe mootummaan ammoo roobii ganama haleellaa banee jira jechuudhaan himatee jira. Sababa waraana ji'oota baay'eef gaggeeffameen kaaba Itoophiyaatti keessattuu Tigraay keessatti rakkoo namoomaa hamaa uumamuun isaa ni beekama. Waraanni kun gargaarsa namoomaa gufachiisuu isaatiin namoonni 100,000 hedduutti lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu isaanii himaa kan ture yoo ta'u, erga dhukaasa dhaabuun namoomaaf taasifameen booda gargaarsi dhiyaachuu jalqabee ture. Haa ta'u malee waraanni deebi'ee jalqabame kun gargaarsa dhiyeessuu gufachiisuudhaan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa eeggatan balaaf saaxilamuu akka danda'u sodaa uumee jira. Karaa warra araarsaniitiin mariin nagayaa yeroo dheeraa jalqabame jedhamee eegamullee osoo mariin kun dhugatti hin jalqabamin waraanitti jalqabamee jira ta'us garuu ammallee qaamoleen lamaan gara mariitti deebi'uudhaaf fedhii akka qaban ibsaa jiru. Giddugalli dararaa magaalaa Galaan bakka dhala namaa kolaasuu, qaama hir'isuu fi lubbuu balleessuu dabalatee yakkoonni suukanneessoon garaagaraa itti raawwataman akka ta'e keessaa beektoonni tokko ibsan. Qondaalli ABO tokko gama isaaniitiin namoota giddugala kana keessatti kolaafaman keessaa nama 6 quba qabaachuu fi dubartoonni akka fuulduraafillee dhala hin godhannetti
yakkisuu kanneessaan irratti raawwatamee jira jechuudhaan qubaa akka qaban dubbatanii jiru. Giddu gola dararaa magaalaa Galaanitti banamee jiru keessatti dhalattoonni Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman itti fufinsaan dararamaa jiraachuu himee jira. Giddu gola dararaa dhala namaa waggaa tokkoon dura banamuun himuun kana keessatti dhalattoonni Oromoo bakka garaagaraatti ukkaanfaman hedduun jiraachuu kan himan keessaa beektonni mootummaan akka makkalaawwii duraanitti itti fayyadamaa akka jiru keessaa beektonni kun himanii jiru. Giddu golli dararaa Bilisiginnaan Oromiyaa magaalaa Galaanitti hundeesse kun akka mana hidhaatti beekamtii seeraa kan hin qabnee fi hidhamtoota giddu golaa kanatti dararaman mana murtiitti illee kan hin dhiyaanne ta'uu kan ibsan keessaa beektonni kun qondaalonni koominikeeshinii poolisii Oromiyaa akka madda galiitti illee itti dhimma bahaa jiraachuu ibsan. Giddu golli dararaa kun mooraa leenjii humna addaa poolisii Oromiyaa bakka Galaan Sololeyaa jedhamutti argamu keessatti kan hundaa'edha. Tibbana odeeffannoo magaalaa Galaanitti giddu gola dararaa dhala namaa haaraan hundaa'ee jiraachuu mul'isu gama marsaalee hawaasaatiin ifa ta'uu hordofee dhimmi kun qabatamaa ta'uu maddeen garaagaraa irraa qulqulleeffachuudhaaf yaalaa turre. Bu'uura odeeffannoo tibbana ifa ta'eetiin giddu gola dararaa kanatti dhalattoonni Oromoo ejjennoo siyaasaa tarkaanfachiisaniin diinummaadhaan farrajamanii kanneen qaama qabsoo hidhannootitti jiru waliin hariiroo uumuun shakkaman isaan saamichaa fi adeemsa shiraa garee aangoo bulchiinsa Oromiyaa harkaa qabuun raawwatamuun dura dhaabbatan akkasumas dhalattoonni Oromoo akkanumatti hojii isaanii irraa qabamanii giddu gola kanatti dararaman dhibbootaan lakkaa'amuu himan. Giddu golli dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kun yeroo ammaa manneen hidhaa biyyattii seenaa keessatti gochoota suukanneessoo garaagaraa yaadataman kan akka maakalaawwiitiin olitti giddu gola dararaa dhala namaa isa hamaa ta'ee jiraachuu kan ibsan keessaa beektonni giddu gola kanatti dhala namaa kolaasuu, qaama hir'isuu, dhibeewwan garaagaraatiif saaxiluu hanga dararanii ajjeesuutti gochoonni suukanneessoon hedduun kan raawwataman ta'uu ibsan. Bu'uura odeeffannoo kanaatiin giddu gola kanatti dararaa raawwatamuun hedduun qaroo dhabanii jiru, hedduun dhageettii isaanii duudhee kunis qaama hir'atanii jiru, isaan dhibee narvii, kalee fi kanneen birootiif saaxilamanis muraasaa miti jedhan. Dararaan kun ijoollee shamarranii fi dubartootaa irratti illee osoo hin hafin kan raawwatamu ta'uu ibsuudhaan gochoonni suukanneessoon godaannisni isaanii hin qoorre kan garee namoota kanaa hubatanii hammaaf saaxilan hedduun raawwatamaa jiraachuus ibsan. Mootummaan mana hidhaa makkalaawwii ilmi namaa keessatti dararamaa ture cufuu ibsuun manni hidhaa dachaa hedduudhaan makkalaawwii caalu azaaba lafa irraa jechuudhaan kan danda'amu asuma naannoo keenya magaalaa Galaan keessatti garee ukkaamsaa, garee hannaa fi shira aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaareen baname ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman keessatti dararaa suukanneessaa argaa jiru jechuudhaan maddeen kun ibsanii jiru. Maqaa namoota giddu gola kanatti dararamaa turanii fi itti fufinsaan dararamaa jiranii hanga adda baafatan tarreessuudhaan miidhaa isaan irratti raawwatames ibsanii jiru. Qondaalota olaanaa koominikeeshinii poolisii Oromiyaa fi ajajoota sadarkaan jiran dabalatee isaan qorattoota jedhamanii giddu gola dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ramadaman ilmaan Oromoo irratti gidiraa hamaa gaggeessaa jiraachuus kan ibsan maddeen odeeffannoo kun gochi giddu gola kanatti raawwatamu saamichaa fi itti dhimma bahan jiraachuu saaxilamanii jiru. Komishiinaroonni poolisii Oromiyaa fi ajajoonni sadarkaan jiran nama fedhan giddu gola kanatti hiisisanii dararaa suukanneessaa erga biratti raawwataniin booda maallaqa hanga birrii 500 nyaachuudhaan kan gadi lakkisan ta'uu himu. Isaan maallaqa kafalanii ba'uuf hin dandeenye ammoo hireen isaan hangara shanamuutti kan deemuudha jechuudhaan gabaasan. Gareen gocha kana raawwatu garee hannaa fi shira aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaareen jiru ta'uudhaas saaxiluudhaan maddeen odeeffannoo kun odeeffannoo kana bu'uura godhachuudhaan jaarmiyaaleen miseensonni isaanii giddu gola kanatti dararamaa turanii fi itti fufinsaan dararamaa jiran akkasumas namoota miseensonni maatiin isaanii hanga har'aatti illee giddu gola dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ukkaanfamanii jiran tokko tokko qunnamuudhaaf dandeenyee jirra. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo dhimmicha irratti dubbisne giddu gola dararaan kun mooraa leenjii humna addaa poolisii Oromiyaa bakka Galaan Sololeyaa jedhamutti argamu keessatti kan hundaa'e ta'uu himuudhaan miseensonni keenya hedduun giddu gola kanatti dararamaa turanii jiru, ammallee kan dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa jiru hedduudha jechuudhaan ibsan. Giddu gola kanatti hidhamanii qaama hir'atanii ba'an kan dararaa irratti raawwatamee jira, ooluu dadhabuudhaan lubbuudhaan darban akkasumas namoonni kolaafaman jiraachuu mirkaneessanii jiru.